akkuma jirtanaatis ol quban qabnu nama hojii kophaan deemu jira dubbite sember maali Saidoo bira ati oo Saidoo bira maali deemta kalaas jechuun Saidoo illee xiqqoo waan hin jiru naaf haamuu didee walii galuu dadhabde walii galuu dinnee tumaan baqaan yaana mana islee achi baatee inni achi ba'e ayyee kanaafuu si bira dhufnee yaani illee sodaadhee la sodaan qabdu yoo rakkoon jiraatte siif Said jidduu ta'us egaa Said walii galuu yoo dadhabdan gaa takkaan dhageenye Said nama walii galuu dadhabe yoo rakkoon jiraate homaa rakkoo qabu rakkoo biraati illee miti ayyee anaaf isiin wal jaalannee jirra nikaan nuyiidhaa jennee gaafanne sifamu aywa ayyee nikaan nuyiidhaa jennee gaafannaan Saidoon achumarratti xiqqoo sanarratti wal dhibne malee wantaati maal jaa silaa gizee wal jaalanii nikaan hidhi gizee jettanii san maal jaa kalaas inni xiqqoo jedhii waa daddalagadhu dalagaan qabdu maal nu jedha sirrii ooma sirrii sin jedhu balsan namni dalagateeti bultiinis Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra tuddaatota keenya akkamitti baga jiraatan jecha guyyaarraa maal qabanne isiif dhufnee pirankii boombii dhoosu fatee irratti yookaan haadha manaa baha irratti pirankii ajaa'ibaa qabadhee isiif dhufee jira. Yaada kanaan qopheesse bulchaaf siifan itti ergeetiniin akkaan siifanillee haadha sabboontu jalaa baddee dhuftee bulchalleen asii nu dadhabee nikaan hidhuu didaniiti. Kanaafuu uummanni akka an fuudhu siifan hin barbaadanii ani immoo isii jaaladhee jira wal jaalannee jirra jedhanis fatee irratti dalagan. Kanaafuu achitti nikaa hidhannee wajjin jiraachuu hin dandeenye. Kanaaf achi baqannee isaan bira baanee akka isin bira taa'uu barbaadna. Asiin nu gargaaraati isin mana keessan teennaa jedhanii fatee irra pirankii dalaganii an achi geessetiin jalaa baafadha. Waan jettu fatee wajjin nu kan laallu ta'ee jechuudha. Yoo isin ture like subscribe gochuu irraa fatiin as jedhu. Itti aansuudhaan beessa gabaabduu takka isiniif qaba. Eebba kitaaba imala dhalootaa kan jedhu biyya keessatti eebbifama. Biyya alaatis Suudii fi akka Dubaay fa'aa keessattis akka eebbifamu naaf himanii turani. Eebba kitaaba barreessan Xaahir Aliyyii Gadaa jedhama. Iddoo magaalaa Asallaa hoteela Soljamitti gurraan dhala 16 baatii jaaffaa bara 2016 sa'aatii 3 irratti akka Itoophiyaatti jechuudha. Magaalaa Asallaa hoteela Soljam lakkoobsa bilbilaa duwwaa 943 8994 guyyaa eebba kitaaba kana akka dhuftanii affeeramtanii jirtan jechuudha. Asumaan beessa birallee kan dabalata isiniif qabu dalagaa dhiyootana seenaati online irratti osoo fuula keessanii mul'isin osoo hedduu xaarii hin xaarin osoo suuraa keessanuu mul'atin salphamatti WhatsApp qofaan online irratti dalaguu dandeettan isin jedhin network marketing isa jedhamu dalagaa Tians International Company addunyaa irratti dalagaa namni isatti makamtanii dalaguu barbaadan kunoo anuu seenee torbee takkitti keessatti naannoo $600 kan kalaa'u dalagee jira jechuudha. Yaa yookaan Real Suudii 2000 yookaan Dirhama 2000 kan kalaa'u guyyaa muraasa keessatti torbaan takkitti keessatti dalagee jira. Osuma akkasii isin beesu jechuudha. Kanaafuu warreen dalagachuu barbaadan keessan lakkoofsa bilbilaa kiyyaan dubbisaati. Dalagaan maal akka ta'e isin ibsa akkamitti akka dalagan isin ibsa jechuudha. Namoonni karaa kiyyaan dhuftanii dalagachuu barbaadan namoonni dalagan namoonni tokko tokko immoo komentii jalattis viidiyoo darbe jalatti na barreessanii turtan. Kijibaa uummanni kijibaa birrii isin kennu oomishallee isin ergan warroonni jettan kunoo oomishallee asirratti akka argitan namoota keessattuu oomishallee Suudiif Dubaay fi biyya adda addaa ta'e guyyaa 4-5tti nama bira ga'e jechuudha. Keessattuu Yaman turee baatii 2-3 nama bira ga'a sababii rakkoo karaatii jechuudha. Akkasituu Yaman keessa yoo ga'eetiin oomisha namni hunduu fudhata jira jechuudha. Warra dalagaa kanatti seenee jira jechuudha. Namoota hedduu dalaganii irraa fayyadamuu jira jechuudha. Oomishni akkana dhufa oomishni faayidaa kan qabu jechuudha. Oomisha san beektanii dalagaan siistamni akkamitti siistama guutuu isin ibsa amma hin dheerate jechuudha. Keessa na dubbisaa warroonni hin kijibanii oomisha isin erganii mallaqa isin kennan geettan anuu ragaadha jechuudha. Anuu birritiyya guyyaa torbee takka keessatti haga dalaga isinii jira namoota naa ol jiranillee torbaan irraa birrii fudhataa jiran jechuudha. Birrilleen seerumaan isiniif kennamaa fudhatu jirra namni dalagachuu barbaadan keessa na dubbisaa isin jedha. Salphamatti dalagachuu dandeettan ana isin gargaara beessa akkana godhaa YouTube irrattis namoota dalaguu barbaadan anatu wal jala isin gurmeessa jechuudha. Keessattuu baatii kana carraa ajaa'ibatu jechuudha. Silaa baatii biraa nama 3-4 fiddaniitiin qabxii argattan baatii kana keessatti nam tokkicha qofaan seentanii goldii fa'aan seentanii nam tokkicha qofa of jala galmeessuudhaan qabxii babbareedaa argattan jechuudha. Hatta isin yoo seentan qabxii bareedan jalqaba seentan jechuudha. Dalagaan ta'a akkamitti tangettan taate anatu keessan isin ibsaa namni fedhii qabaattan telefoona kiyyaan lakkoofsa bilbilaa kiyyaa asirraa argitan kanaan na dubbisaatii. WhatsApp na dubbisaa guutuu isin ibsatti wajjin kan dalinu ta'e jechuudha. Akkasii gara piraankicha keenyaatiif fufnaa like gochuun eegala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan nuuf tura baabaayi. Kun akkuma gartaan kaameraa keenya dhufannee jirra. Fatiyaan amma mana garasii keessatti karnu jala bantee eegnu as teenne nu biraa gaddeebite amma kaameraa dhufannee yeroo isin dhufte firaankii irra dalaguu deemna haga xumuraa nu faana tura. pensanii bulchaa Teenne. akka siifan Nagaa. fayyada Fayyada. jirtani Alhamdulillah. arra
miidha qabdi siin fide kophaa. Si bulchaa qofa. Nagee qabda. Bulchaa. Jirta. Har'a kophaa keessanaa wal marra mana kana dhufu. Duraan Saayid hojii dhuftanii Musabboo hojii dhuftaatis. Har'a kophaa moo miidha qabdi siin fide. Har'a waan kophaan fide jira. Nagayaama. Odoo kophaa deemuu eegalee xiqqoo bubbullee jiru. Otuma kophaa deemuu eegaltan. Maal namarraa kophaa baatanii? Deemseen immoo. Namni kophaa namarraa kophaa bahee kophaa deema. Nama wajji kophaa waliin ta'u reebbii sana keessa fa kophaa deemuun ta'u nama wajjin isinis atis. Namni akka nu deemutti nu hojii deemuu dinnaan mu kophaa baane. Nama wajji walii galuu dinneeji. Ayiwa. Kayrumaa feeyyee. Nama wajji walii galuu dinnaan kophaa baaneetuma. Kayrumaa feeyyee. Akkas nagaa qabdan. Nagee alhamdulillah. Musabboo akkam jirti? Nagee qabdiiti? Fayyaadha. Zamana kana wal quban qabnu. Anis wal quban qabnu zamana kana. Allaan goota kan waan qabnu waan keessi. Ay maal manuma sii jiraachaa ta'e wal quban qabnu akkam. Ni deemte achi? Quban qabu finja. Ni deemte achi? Maa ollaan ta'e? Maal rakkoo jira? Laa rakkoo nama hin jiru. Ayyee? Isin amma achiin dhuftu karaa biraa dhufti. Dalagaa irraa dhufti. Dalagalee migaruu isin amma karaa biraa dhufti. Akkasii har'a sitti ayyuunee dhufna. Harka daaja amma rakkoon qabu. Waan ajaa'ibaa ajaa'an isaa. Ayiwa. Yoo waan dandeetoo rakkoon qabu maal silaa maal taatan? Ima dandeettee nu gargaarta. Dandeenyaan amma rakkoon qabu. Maaltu rakkoo jira jechuudha. Inni dandeettee inni tumaan sitti bu'a. Inshaallah rabbi waliin. Akkasii Saayidii fi haadha buntu waan rakkoon qabu beekte sama. Maatii Saayid Biraanis taphaa miti. Dalagatee bultii jaarrata. Adii maa rakkoo qabu nuti walitti dabalamnellee hima dalaganna. Dhugaan ni jirti walitti dabalanii dalaguun ni jirti. Walitti dabalamnees maal dalagalanii. Walitti dabalamee dalaguunis ni jirti. Garuu akkatti bareedu namni kun deemtii dalagattee mana godhattee akkasitti yoo fuuteellee bareeddudha. Isaan waliigaltee sani waliigallaan. San nuti waan jaalalli jirtuuf achi eeggachuu dadhabne. Akkuma waan dalagannee jennuuf. Kana siifan eegas jaalatte ati eegas jaalatte si eeggachuu qabdi hangaates xiqqoo haala mijeeffatee wal eeydanii eessa deemtis bira way biraatti ni teessi. Si eeggatti qaadima si eeydu. Yaani kan ammatti kaas kan inni warra nujinnaan isillee haadha sabboontu jalaa baddee baatechi. Ayya. Anillee Saayidoon akka jedhanii fidaa ni kaana hidhennaan na didee. Sababa saniin baanee amma nuti rachuu yaane ala jira jedhe. Ayya. Kanaafuu ati waan isitti dhufneef asitti mana nuu kennitee si bira gallaa akka Saayidii fi haadha sabboontu waatti illee himne akka nu dhoysituu barbaadate. Amma akkaatiin jettu kan na dhoysi si biratti anaaf siifan qurfanuu kan isin bira gallaa jechuu keessanii Ayiwa. bareeda. Garuu ani waa dhoyseetin Saayidirraa dhoysee haadha sabboonturraa dhoysee mana isinii kennee isin hin galchu. Dhugaa egaa wal jaalatan isin lamaan wal jaalachuun dur numa jirti. Baga wal jaalatan. Akkasii umma sabboontattis ni himaa ni bilbilaa fi Saayidottis ni himaa. Siifan dhaggeeffadhu siifan haa teessu. Dhagee akkuma Saayidoo si keessatti hojii barbaadadhu. Hanga haala mijeeffatu siifan na bira haa teessu. Sanuu haadha sabboontu himee itti himee akkasitti yeroo haala mijeeffatte siifan teessi ni kaabalattee galfattaa mana keessatti. Ani siifaniin asitti dhiisee isii kophaa dhiisee deemuu fedhu jedhi. Duba akkamire? Saayidiin faatti illee himuu fedhu jedhi. Duba nikaa Saayidoo fi haadha sabboontu dhoysine nikaa isin godhe mana kana keessa mana isin kannee taa'uun waan dorkiti. Kabajaa walii qabnaa haadha sabboos ta'us Saayidoo ta'us kabajaa walii qabnaa akkana dalaguun tun jaalallas hin taatu. Maaliif isaanis waan laallatanii isin hin jaanii qabanii ani gaa dhoysee asitti isin jiraachisu jechuun jaalalaas miti kabajaa keenya addaan hin dorkiti. Anaafsitu wal dorkiti. Yaani jedhama bakka bani amma jechuun akka nu wajjin booda ni dhagahamtire hayi dubbiin dhoyfatti booroo ni dhagahamte yoo dhageen maal na jette ati sabboon tun maal nu jaa kabajaa nu jittu jira. Jechuun lullee bara waan kabajaan balleessine manuu laala isin haadha sabboon bira jirti kabajaadhaan bakkuma jirturraa intala fuudhan malee dhoysanii ala fuudhan eessa jirtire. Haati sabboontu didanii yennaan inni kalaas nuti wal jala deemnee. Laa ati isin jarjariin obboleessa keera dhugaadha. Jaalalti amma isin jirtu kun dhugaadha. Jarjaraan walitti dhufu feetanii jarjara san garuu eega intalti tun si jaalatte. Si eeydu yeroo hangaati haajaa ta'e muraada kee guttattee waan harkattee hanga isii mana sii galfichitutti si eeggattu. Waada naqee si eegdu. Eessa kuttime walumaan as jirraami. Waada naquu waada walii galee ammatti walii galee. Nuti ammatti kaas ammatti walii galee akka nuti itti walii galetti nu deemuu didee jennaan
sibira dhufu dandeenya malee. yaa waan laal mana kee jiraachuun mana rabbiiti mana keessanii jiraadhaallee garuu dho'isaan isin ni kaa godhanii mana tokko keessatti walitti dhiisuun booda dubbiin tun ni dhaga'amte waan dhufu sanitu bareedaa miti wal dhabna saniif jecha sayidittis ni bilbilaa maanta na kalas sayidittiin dabalini guyyaa 15 kalas eegasii guyyaa 15 booda sibiraa deemna guyyaa 15 osoon tokkotti ni bar guyyaa 15 baatii shanii maan ta'inni ani rakkoon qabuta kana garuu ummata kana dho'isa isaan duba waa dalaguun barbaadan laa akka ittiin tun barbaanne kaanuti jechuun kana duba dogongora ree bulchaa sayidillee natti aaree jira kalas manumaa hin dhufin isillee fiddee dhufin yaa balesa sayidu anaaf faamsa bilbilee haadha sabboon sinaati ijoolleen tun egaa wal jaalatte kalas waan hojjaa namni jaalala jidduun seenu egaa wal jaalattan waan biraan jenne ni kaanu godhaa jettani asin godhan malee dho'isaan ani as keessatti waan isin godhu hin danda'u amma bilbilaa sayidittis haadha sabbootis ni bilbila sayidittiin bilbilin jedhi duraayyuu nama itti erginee hin dide ani nin gaafadha afaan kiyya nin gaafadha yaana didu yalla ishi nu dho'isi guyyaa 15 booda egaa hin dho'isira waan hin dandeenye dho'isu hin dandeenye isaan duba waa dalaguun barbaaduun isaan duba isaan duba ani bar halkan tokko namni wal jaalatu kun halkan tokko bulchuun kanadha garuu egaa wal jaalattan takka isiin na biraates jennaan diddeemeetis jechuun ani isii kamaalii mana haadha sabbootatii baase asitti dhiisee hin amanu biraa deemu. Maaltu jira nu bira waan takka jiru maaliif amantii dhabda garuu egaa kana shakkitaatis anis isin lameen dho'isee asitti walitti dhiisuun naan taatu maaliif nillee waan ta'a miti waa hedduu jira saniifuu sayidootti nin bilbilaa nin amansiisa waan jiru eega sayidoo amansee dhufee walumaan ni kaasiin geessee ni kaasiin godhu waan biraa suutanii ta'a. Mana barbaadu fi hojii seenutti suutanii taa'u rakkoon qabu. Egaa wal jaalattan immoo irra isaanii gaafatte ni kaa godhuun rakkoon qabu sayidotti bilbiladha. Laa sayidotti dawalii ni kottu. Maali? Laa sayidotti hin dabaltuu hin jiru yoo diddeen deemna malee sayidotti ni. Laa ani bar ani waan biraatti illee diddeen bulchaa. Sodaa yaa jirra barmaa sabboo. Laa ani gaamma isinillee dhorkufi miti manni mana rabbiiti. As jiraattan rakkoon qabu garuu uummata kana dho'isee waan boru waan dhagahamu ni mufatanarra. Saniifuu ani waan isin jettan naajee mure. Isin dho'isu maaltu dho'isaa fidere? Eenyuun argamte usna jettee. Haayim dho'isaa maaltu fidee waan balleessine kun nagumaan ni kaanu godha jettanii ni Idarre. inti darree kanas maali dan naa gaafata anaan wal jaalatu badiitti gadhiisu wayyaa ni kaa godhachuu godhu wayyaa. Walaa fatee akkasii miti beekte. Isumaan na fide. Fatee nama gaariidha. Nama naafisii miti. Masaanullee ayyamee jaarsisitti godhuu hojii. Yaa aboo ani amma dubbii tanaan ijamsa jiraa dhageeffadhu. Amma bakka si ergee bakka bareedduu jeetiti itti. Ani isaa hammeenya qabaatee miti bar. Guyyaa meeqa itti yaadee bakka tanaan. Bar ani ammaa hammeenya qabaatee miti. Hammeenyaa miti ilaalla bulchaadha dhageeffadhu. Ani amma isin lameen walii gaddisu sin barbaadu. Ammoo jarri kun egaa wal jaalachuu keessan egaa beekan haadha sabboonii fi sayidoonis. Waan isin didan maaliif maal didanii ni gaafadha. Ni kaanu godha jettanii badiif hin deemtan ilaanu nu haalaalchaa jechuu jirtanii maal didan san isaanirraa bareetin isinii deebi'a hamma bilbilaaf sayidoos. Laa sayidoon dawwaliin jedhe. Ani amma isin dho'isuun sanaan naan taane. Amma yoo nu hayyamteetiin mana nu kennite nu dho'isite. Ani bar siimema carraa lamaan si kan siifanna bira dhiise ati deemi yeroon sa geesse haadha sabboon sayidoos yaamneti hayyamsini akkasini kaasini goona. Malee isin lameen bakkee takkatti walitti galuun barbaadu. Siifan dhiiseetiin turuu yoo taate silaa wanti isin achi jirtu san manuma haadha sabboota isin jirtu san dhiisa malee amma dhiisa. Duba akka biree waan nama ififu wal jaalatu akkam jettee mana tokkotti kan naare isin jitu nimaan hin jiru waan hin jiru. Haadhiin ta'u reessu sayidoo hayyaa bulchaa haadhiin ta'u. Maal taatee? Kootti dawwaliin. Haraa mana akkana. Kootti yaalaan dawwaliin kootti. Maaliif hin dawwalle? Karaas kootti dhiisa. Waan ati amma natti saaruu jirta dhageeffadhu. Natti saaruu jirta maaliif ji mana akka mana kana diddaa qabaatu godhu jirta. Ani diddaa mana hin qabu. Dhageeffadhu diddaa mana hin qabu. Ani baatii shanii yoo ta'e diddaa mana hin qabu garuu akka haala isin deemtan kana bareedaa miti. Namni wal jaalatu yoo ni kaan jittu hin jiraanne nama lama jittu sadaffaa sheexamaa jira. Saniifuu sayidittis bilbilee mari'anneeti waan goonu goona. Kanaafuu sayidittiin dawwaliin jedhama hundaafu galatoomee ati firaankii irra darbii. Amma kun piraankiidha. Akkasitti firaankii irra. Firaankii akkana kan gotaa bulchaa. Yaani jechuun yaadu. Kophaa dhufu keessanuu maaliif dhuftan ayyee kophaa? Firaankii dalagu dhufnee kophaa dhufuma. Firaankuma dalaguu fi siifan kophaa irra takkaa dhuftanii beektani mana kanaa. Galatamee hedduu takka galatamee isaanillee si maatee dhufan eebbee biraan kuma kanaaf dalanus sayidduu yaada haamfannee. Sayidii isin erge firaankii akkana fatee yaadina. Mee waayee mee waayee. Eeyyee itti hayyamte. Bulchaa reefu mana kisi bira taare.
كتامسا كي أرس بروس هذا سبون يوجي والتهتني وشو لولتني متي ودفتس نما تيساقرو أنا جابنا Garuu dhugaa ta'e maal nayyo. لا أنا جبرت مو نمني درا برجر توت مجرو أنا كم تلا يما إيه بيدا Jechuun لغاته ساني واني مرتفع ده سيدو في سبون دولي قافة دومالي وان كنا نوجد لغا Takkasiitii kabajamtoota hordoftoota keenya Piraankiin keenya kan akkana fakkaataa